immoo ashama harka fuunee nageenyi koo kan jalaaf kan badhaadhinaa bakkaa fi galata isin jirtan isin haa qaqqabu isin jechuu jaaladha. Kanaafiyyuu warroota na beektaniif baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja isin jira. Warroonni immoo nan beekne Fariyaa Indassumayyaa jechuun jedhama jechuudha. Yuutuubiin kan koo sanaa kaffaltii isiniin gaafatu yookaan immoo gatii isiniin gaafatu jechuudha. Sabiskiraayib yookiin sheer gochuudhaan na hordofaa isiniin jedha. Warroonni na beektan immoo baay'ee warroonni sabiskiraayib laayik gootan baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha jechuudha. Wanti narra irraa isinii dubbachuu barbaade Jawaar Mohaammed Faanii fi Baqqalaa Garbaa har'a dhadhacha mana murtiitti dhiyaatanii turanii jechuudha. Kanaafuu qaxaroon isaanii har'a gaafa guyyaa 22 jechuudha. Mana murtiitti dhiyaatanii turanii garuu namoonni Oromoon itti dhiyaatee namoonni simatanis ni jiru jechuudha. Akkasumas immoo duraan namni hin simatan jechuudha. Har'a dhadhacha irratti dhiyaatanii turanii garuu haala duraa caalaa fooyyee jira jechuudha har'a. Kanaafiyyuu ammas immoo deebi'amee jechuudha. Ammas deebi'amee gaafa har'a guyyaan 22 gaafa guyyaa 5tti ammas qaxaroon qabamee fi gaafa guyyaa 5 jechuudha. Kanaafiyyuu achirratti warroonni gadda isaanii achirratti har'a namni muraasni argaman jechuudha. Ijoollee Oromoo muraasni achirratti argamanii jiru jechuudha. Akkasumas kanaafiyyuu shira diinaan xaxamee yookaan immoo eenyus jechuu hin dandeenyu. Mangistis jechuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu shirri xaxamee lafa jiru wanti xaxamee lafa jirutu jira jechuudha. Akka Jawaar Mohaammed Faantu akka mana hidhaatii hin baane jechuudha. Shira diinaan xaxamee jiru sana immoo Jawaar Mohaammed Faantu dhadhacharratti gaafa guyyaa 5tti dhiyaatu jechuudha. Gaafa guyyaa 5 booda waan ta'u immoo walumaan laala jechuudha. Akkasumas immoo mana hidhaa keessaa guyyaa har'aa namoota hedduutu ba'a jedhameetu kan beekamu. Akkasumas immoo warroonni mana hidhaa keessa jiran muraasni isaanii gallakkifamuudhaan kan ibsamu ture jechuudha har'a. Kanaafiyyuu dhadhachi isaanii har'aa kan milkiif kan badhaadhinaati nuuf warroonni mana hidhaa keessa jiran muraasni har'a ba'anii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola. Kan isaan immoo murteen maal akka ta'u walumaan laallaa gaafa guyyaa 5 innaan dhadhachitti taanu jechuudha. Gaafa guyyaa 5 jechuudha. 22 gaafa guyyaa 5 jechuudha. Kanaafuu ammasitti immoo wanta waliin ilaallaa. Wanti godhamu maal akka godhan waliin ilaala jechuudha. Kanaafiyyuu isaan mana hidhaatii akka hin baane mana murtii keessa ta'uun isaa ni beekama jechuudha. Shirri diinaan xaxamee jiru. Kanaafiyyuu hanga gaafa guyyaa 5tti gaafa guyyaa 5tti inni obsina jechuudha. Obsineet har'a geenya jechuudha. Har'a ji'a 7ffaa keessa jiru erga mana hidhaa seenanii jechuudha. Kanaafuu guyyaa kan hundaatiyyuu obsineet ollee guyyaa 5 immoo obsuu hin dadhabnu. Garuu jechuudha gaafa isaan mana hidhaatii bahan sana jechuudha. Yookiin gaafa guyyaa 5 gaafa qaxaroo isaan gaafa qaxaroo hanga guyyaa 5 jechuudha. Isaan booda immoo farra cimaatu ba'aatii jira jechuudha. Akkasumas shira diinaa kan irratti xaxaa kan olola jechan ta'an irratti xaxaa jiru immoo yookiin walii gadi xaxaa jiru mootii jechuudha. Gaafa dhadhacha guyyaa 5 gaafa dhiyaatan sana ilaali jechuudha. Hanga guyyaa 5 sana ni obsina. Ammasitti immoo obsineetuma jiraanna jechuudha. Amma kanaayyuu obsaan har'a geenye jechuudha. Sanaafuu achi geenyeet hundi keenyaa wanta hojjetamu ilaala jechuudha. Kana yoo hin taane immooti jechuudha. Amma isaan gaafa guyyaa 5 yoo ammas immoo gaafa dhadhacha gaafa guyyaa 5ffaan dhiyaatan jechuudha. Ammas immoo yootuu manni murtii gadhiisuu didee jechuudha. Iccitii awwaalameeti jiru gaafa sana gadi baasuudhaaf deemna jechuudha. Uummanni Oromoo warroonni sooshaal miidiyaa dalagan immoo iccitii kana akka harkaa qaban abdii qaba jechuudha. Kanaafuu iccitii cimaatu gadi ba'uuf deema jechuudha. Iccitii sanas immoo viidiyoo isaa guutuu wajjiniidha. Viidiyoo guutuu shira eenyutu shira kana irratti xaxaa jira. Eenyutu immoo olola gadi fuudhaa mangistiidha moo
mangistu olola kana walii gadi shira diinaa irratti xaxaa jira moo eenyutu irratti xaxaa jira kan jedhu walumaan laalla jechuudha. Gaafa sana hiccitiin guyyaa 5 yoo isaan mana hidhaatii ba'an yoo isaan ba'uu baatan immoo hiccitii farraa cimaatu gadi bu'uuf deema jechuudha. Kanaafuu waan faana turtaniif Kanaafuu waan afaana turtanii kabajamtoonni fi jaalatamtoonni ilmaan Oromoo isiniin jedha. Kanaafuu viidiyoon kun yoo isinitti tole sheera, laayikii yookiin sabiskiraayib gochuun hordofaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatoomaa baay'een isin jaaladha. Naaf jiraadhaa horaa bulaa deebana. Hayyee wanta haaraa yookiin wanta babbareedaa wanta nama gammachiisu akkasumas immoo oduu biyya keessaa kan kallattumaan isin biraan gahu yoo ta'u jechuudha. Kanaaf iyyuu kan kallattiidhaan oduu haaraa kan biyya keessaa kan isin biraan gahu Fariyaa and Sumayyaa jechuudha.